Filisxeemonni akka namoonni Israa'el Misiphaatti walitti qabaman yommuu dhaga'an gurguddoonni Filisxeemota warri humnaan mo'an isaan rukutuudhaaf hin ba'an. Israa'eloonni kana dhaga'anii isaanis sodaatan. Kana irratti Saamu'eeliin Waaqayyo gooftaan keenya harka warra Filisxeemota akka nu oolchutti isa nuuf kadhachuu gargarin kutin jedhan. Harka diinota keenya harka nu oolchutti Waaqayyoon nu kadhachuu gargarin kutin jedhan. Har'a Waaqayyoon yoo kadhanne Waaqayyo harka hamaa nu oolcha. Sagalee kana irratti akka arginutti namni kadhate harka diinaa oola. Namni kadhate harka Filisxeemotaa oola. Namni Waaqayyotti boo'e haleluuyaa harka Filisxeemotaa oola. Namni kadhate harka diinaa oola. Filisxeemonni akka namoonni Israa'el Misiphaatti walitti qabaman yommuu dhaga'an gurguddoonni Filisxeemota warri humnaan mo'an isaan rukutuudhaaf hin ba'an. Israa'eloonni kana dhaga'anii isaanis sodaatan. Kana irratti Saamu'eeliin Waaqayyo gooftaan keenya harka warra Filisxeemota akka nu oolchutti isa nuuf kadhachuu gargarin kutin jedhan. Harka diinota keenya harka nu oolchutti Waaqayyoon nu kadhachuu gargarin kutin jedhan. Har'a Waaqayyoon yoo kadhanne Waaqayyo harka hamaa nu oolcha. Sagalee kana irratti akka arginutti namni kadhate harka diinaa oola. Namni kadhate harka Filisxeemotaa oola. Namni Waaqayyotti boo'e haleluuyaa harka Filisxeemotaa oola. Namni kadhate harka diinaa oola.